Oman qabu hiyyeessa ta'uu bira dabarfatee waan lafa ofiitti hin qotu hin qabu jechuudha. Kanarraa kan ka'e sangaa waan hin qabneef jechuudha. Sangaa nama biraa waliin walitti qamadamee qotuudhaaf waan qabu. Kanaaf ofuma isaa bakka sangaa tokko seenee sangaa nama biraa waliin qota jechuudha. Namni wayii isaa argeeni bifate maal namni sangaaf sangaa waliin qamadamee lafa qota malee namaaf sangaa walitti qamadamee hin qotu jechuudha. Kanarraa kan ka'e maal jedhee namichi isa arge maali jedhee gaafateennaan kunis hin darbaa jedhe namichi. Kunis hin darbaa jedhe. Haala kanaan namichi tattaaffii kana keessa dabarfatee bakka guddaa gahee yeroo biraala dhufu namichi inni sila arge bira waggaa muraasaan dura nama tokkoon asitti arge. Namichi sun sangaa waliin of galchee qamadamee waliin lafa qotaa ture. Maal ta'ee dubbiin nama sanaa innaan hin dhageenyeen bari. Namichi sun jabaatee nama guddaa ta'e mootiin biyya kanaa bari isa ammaa jedheen. Baay'ee rifatee dinqisiifatee nama kanas arguun qaba jedhee itti dhaqeetti. Haala nama kana dhaqeetti arguu yeroo kanatti bakka kanaatti sangaa waliin si lafa qotuun si argee jedhee itti kaaseennaan namichi maal jedhe kunis ni darbaa jedheen. Ala sana sangaa waliin qotaara. Amma mootii biyyaati kunis hin darbaa jedhe. Yeroo biraa ammas namichi kun deemee yeroo inni deebi'ee dhufu namichi sun du'ee mootummaan sun harkaa fudhatame namichi sun qabarameera jechuudha. Qabrii isaa bakka inni itti awwaalame dhaqee daawwadha jedhee ala inni dhaqee ilaalu qabrii isaa irrattis maaltu barreeffame kunis ni darbaa kan jedhu irratti barreeffamee jira. Akkuma namichi immoo kun immoo maal jechuudha haala sana rakkinni kun darbee wanni biraa dhufaa sunis hin darbaadha. Kun immoo maal jechuudha jedhee baay'ee dinqisiifate. Yeroo biraa ammas alanii deebi'u mee qabrii nama sanaan ziyaara jedhee alatti dhufu karaa abbaa jedhamee qabriinis bakka sanaa fuudhamee lafa duwwaa jira jechuudha. Jirama kana keessatti gaaf duraa sangaa waliin qotaa ture. Achiin booda mootii biyyaa ta'e. Achiin booda immoo awwaalamee qabrii keessa seene. Achiin booda immoo qabriin sun karaatti ulfamadhanii karaarraa fuudhame jechuudha. Jireenyi biyya lafaa kun haala adda addaatti jijjiiramaa jiraatu jechuudha. Kana hubachuun barbaachisaadha. Har'a wanna rakkina ta'e isinitti mul'achuu danda'a. Bor immoo kana kan caalutu dhufa jechuudha. Haala kanaan hamilee keessan jajjabeessuun barbaachisaadha kan jedhu jedha. Asirratti dhaamsan dhaammadhu maalii akka nama mana kana keessa qubatee jirutti maaltu jara barbaachisa kan jedhu waa hedduu isin barbaachisuu danda'a jechuudha. Garuu hamma dandeenyus reefis mana hidhaa waan bahaa jirrus mee warra kanaa kitaaban an barreesse keessa mana hidhaa taa'ee san kitaaba sadii barreesse. Kitaaba sadanuu maxxanfamaniiru. Sadi keessaa kitaabni an barreesse tokko afaan Oromootti kan hiikame jechuudha. Xiqqoo muraasa gara 45 tokko isinii fideera. Wal hirkaa fufuudhaa kitaaba kanas dubbisaa jira. Dabalata irratti asirratti maalan jedhaa kanaaf maqaa walla sochiinuu qabsoo akka biyya kanaatti mirga amantaas haa ta'u mirga sabummaas sabaas haa ta'u mirga biyyaas haa ta'u karaa kamiinuu uummanni biyya kanaa hawaasni biyya kanaa sadarkaa tokkotti jijjiiramuu qaba uummanni bilisummaa argachuu qaba kan jedhu namni kallattii adda addaatiin karaa siyaasaatiin karaa amantaatiin karaa adda addaatiin namni qabsaa jira jechuudha. Nu gaafa dura jalqabnu akkuma isin odeeffannoo qabdanutti mirgi uummata keenya biyya kana keessa jiru karaa amantaatiin wanni jiru sirraahuu qabaa rakkinni hiikamuu qabaa kan jedhurraa qabsoo godhaa turre. Qabsoo sanaan booda immoo mana hidhaatti seenuu keenyas amma ta'e odeeffannoo hinuma qabdu. Kanaaf maqaa koree fala barbaaddu muslimaa sochoonee waliin hidhamne obboleeyyan keenyan afuran kanaan xiqqoo taatus akka reef mana hidhaatii nama bahu taatus mallaqa biyya wayii jirti bakka bu'aa keessanitti kennadhaa jechuudha. Sirfuu qarshii 10,000 hedduus miti. Wanna wajjin barbaachisu.